Resistance zone kan jennuun a price area where supply weighs demand. Bakka itti supply'n heddummaatee demand itti caalee jechuudha. Supply jechuun seelii jechuudha. Bakka itti seeloroonni heddummaatanii warra baayirootaatti caalanii jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf piraayisiin asiin akkanatti ol deemaa dhufeeti bakka tana gahee rejeeshinii agarsiisee jechuudha. As duraan maaltu ture? Deemaandii ture miti. Deemaandii jechuun baayiroota. Baayiroonni heddummaatanii turanii gara oliitti haayarloo jechaa heddummachaa turanii erga heddummaatanii bakka kana gahanii booda asirraati maal godhe? Rejeeshinii agarsiisee jechuudha. Asirraa rejeeshinii agarsiisee jechuun bakka kun saappilaay zoonii jenna jechuudha. Saappilaay zoonii jechuun bakka itti seeloroonni heddumminaan itti dhufanii jechuudha. Sanboota ammas itti dhufee ol deemeeti zoonii kana gaafa gommas maaltu maal ta'ee asirra dhufee maaltu godhe? Rejeeshinii biraa agarsiisee jechuudha. Kana jechuun bakki zoonii tanaa hanga akka inni jabduu akka ta'ee fi yoo piraayisiin akka caraatee deemee bakka tana dhufeef yoo asirraati seel akka jennu taate hanga akka inni nu baasu ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf builds from previous highs, consolidation tops or institutional buying. Maaltu ture? Swing high ture jechuudha. Fakkeenyaaf amma piraayisiin deemee xisti swing high uumee bakka kanatti swing high uumee ni deebi'ee yeroo lammaffaatiif swing high biraa uumee gad deebi'ee akka carraatee yeroo sadaffaatiif dhufee naannoo swing high kanatti yoonii fi piraayisiin ka deebutee as booda piraayisiin kun gad deebi'uudhaaf akka danda'uu fi naannoo kanarratti institutional selling activity akka jirudha jechuudha. Institutional sukuu jennu egaa baankota fa'aa hedge fundoonni fa'aan tireedii isaanii naannoo kanatti execute godhuuf selling orderii isaanii as kaa'uudhaaf yaalii yeroo isaan godhantu institutional selling activities jenna jechuudha. Kana booda traders see the zone as expensive or so they sell or take profit jechuudha. Yeroo kanaaf bakka kanaaf expensive dha. Bakka kun qaaliidha waan ta'eef bakka qaalii jirtu kanatti yooniin seel godhee boodaaf gara gadiitti gad deemee bu'aaniin harkadhaa assumptionii jiru qabatanii warra seelorootaa bakka kanatti seel jedhanii stop lossii naannoo gubbaa kana kaa'anii take profitii naannoo kanatti akkasumas illee dhufanii naannoo kanatti kaa'uuf akka isaan yaalii godhanidha jechuudha. Kanaafuu tireedaroonni hedduun bakka kun expensiiviidha, bakka kun qaaliidha. Piraayisiin deemee naannoo kana yoo deebi'u taate naannoon kun qaalii waan ta'eef asirratti tireedii seelii kiyya seenee stop lossii zoonii kana gubbaa kaa'uudhaan take profitii immoo kii leeveliitti aantu irratti fudhadhee bifa kanaatiin tireedii niin fudhadha assumptionii ijoo qabataniiti kan sanatti deeman ta'a jechuudha. Amma immoo resistance zoonii reefuu isiniif hime kana bifa kamiitiin tireedii fudhannaa? How to trade resistance zone. Piraayisii resistance zoonii keessa guuseenee bifa kamiitiin fudhachuu dandeenya kajoo wal faana ilaallaa jechuudha. Inni dura identify resistance zone formed after multiple rejection at swing high. Swing high jiraachuu qaba, multiple rejection jiraachuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf amma asirra maaltu ture? Swing high ture, dhufeetti swing high biraan uume. Kanaafuu naannoo kana maal jennaani? Resistance zone jennaa jechuudha. Kanaaf piraayisiin deemaa jala kana bifa kanaatiin deemaa jala ol deemaa dhufee erga as ga'ee booda rejeeshinii agarsiisuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Rejeeshinii agarsiisuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Inni lammaffaan confirm bearish candlestick shooting star bearish engulfing closes in the zone. Kanaafuu shooting star ta'uu danda'a, bearish engulfing candle ta'uu danda'a. Zoonii san tuquudhaan gara gadiitti cufamuu isaa mirkaneessuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf amma piraayisiin erga as deemee dhufee as deebi'ee booda maal godhe? Bakka kana tuquudhaan bakka isaan itti close ta'ee isa gad deebi'eeti naannoo kana close ta'ee jechuudha. Kanaaf piraayisiin zoonii sappoortiin eega seenee booda rejeeshinii agarsiisuu ilaaluu danda'u qabna. Multiple rejeeshinii hin finne taanaan zoonii san eeguuf hin deemu yookaan immoo rijeekti godhee darbuu danda'a jechuudha. Kana biraan immoo eega piraayisiin deemee zoonii san seenee booda mallattoolee riversi godhuusaa agarsiisu kanneen akka shooting staarii, bearish engulfingii fi multiple rejection adda addaa zoonii san keessatti agarsiisuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Kun egaa confirmationiidhaaf jechuudha akka nuti high probability trade fudhannuuf confirmationii nuti ilaaluu qabnu waan ta'eef jechuudha. Sanboota itti fufee enter short position below confirmation candle short seenuu dandeenyu qabna jechuudha. Seel jennee confirmation candle keenya siira fakkeenyaaf bakka kana waan jiruuf naannoo kanatti seel jennaa. Asitti seel eega jennaa. Stop loss keenya immoo isa kana jennee stop loss keenya above resistance zone. Zoonii kana gubbaa naannoo kana stop loss keenya. Take profit keenya hoo next support level. Support level fakkeenyaaf yoo asitti dhufne kaniif seelii seenu taate support takka asirraa ni qabna. Asirratti illee support biraa ni qabna. Asirratti illee support biraa ni qabna jechuudha. Kanaaf bakka kanatti seel jennee stop loss keenya mataa gubbaa kanaa keenyee take profit dura
bakka kana eega seennee booda teek piroofitii keenya duraa kiloos godhuu dandeenya jechuudha. San booda immoo TP keenya lammaffaa immoo dhufnee asitti akka inni nuuf fudhatu godhuudhaan bifa kanaan piraayisiin gara gadiitti akka deemuuf tilmaama keenya lafa keenyee sababa piraayisiin zoonii reezistaantii sana eega seenee booda maltii pirojekshinii agarsiisuudhaa fi ingilfii kaandilii adda addaatii fi shuuting istaar kaandilii agarsiisuutiin zoonii san rijeekti godhuu isaa erga mirkaneeffannee booda kaandilii rijeekti godhe sanarratti seel poozishinii seennee istooppiloosii keenya reezistaansi zoonii gara gubbaatiin teek piroofitiin immoo kiileebilii fuuldura keenya jiru yookaan immoo wantoota riskii tu riwaard reeshoo fayyadamnee bifa kanaatiin tireedii keenya eksikuut godhuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf immoo akka fakkeenyaatti fakkeenyota fudhannee yoo ilaallu ta'eef piraayisiin asirratti maal godhee bifa kanaatiin jedha ol deemaa as dhufeeti iswiingii haayii uumee gad deebi'ee yeroo lammaffaatiif iswiingii haayii biraa uumee asirraa gad deebi'ee jechuudha. Kanaaf piraayisiin kun akka casaatee deemee zoonii kana keessa gaafa seene konfirmeeshinii tokko laallannee tireediin kun kanaan booda seel akka ta'u antisipeet godhuu dandeenya jechuudha. Kana booda fakkeenyaaf dhufee piraayisiin kun akkuma kana deemaa asni seenee eega seenee booda as dhufeetti rijeektii ta'ee jechuudha. Kaandiliin kun rijeektii godhee deebi'eeti kaandilii lammaffaa illee dhufee bakka kana rijeektii godhee erga isa rijeektii godhee booda asitti kaandiliin kun beerish ta'ee cufamee jechuudha. Kanaaf kaandilii beerish ta'ee cufame kanarratti seelii seennee fakkeenyaaf asirratti seel jennee teek istoop loosii keenya as gubbaa keenya teek piroofitii keenya naannoo kana kaa'uu dhufnee naannoo kanallee kaa'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf piraayisiin eega asitti seelii seennee booda bifa kanaan deemee gabbu'ee teek piroofitii tokkoffaa nu kannee even itti fufeellee teek piroofitii lammaffaa keenya akka nuti fudhannu godhuu danda'a. Yoo mootarii piraayisiin faallaa keenyaa akka deemu ta'eef doolaara nuti jira keenya immoo maallaqa keenya akka qacalutti riski nu gooneef stoopiloosii keenya dabnee naannoo kana gubbaa keenyee teek piroofitii keenya takkaa gara lamaa yookaan immoo takkaa gara sadii takkaa gara afurii ta'uu danda'a jechuudha. Kana jechuun fageenyi as jidduu fi as jidduu yeroo kana yoo ilaallu taate even takkaa hanga shaniitti illee deemuu danda'u mala jechuudha. Kanaaf reezistaans zoonii bifa kanaan maltii pirojekshinii bakka inni itti godhee fi gaafa piraayisiin irra deebi'ee zoonii kana seenee booda rijeekshin kaandiloota ilaallee kaandilii zoonii san tuqee gara gadiitti kiloos ta'e san irratti seel poozishinii seennee istooppiloosii keenya immoo duuba kaandilii sanirra kaa'uudhaan yookaan immoo zoonii reezistaansi san karaa gubbaatiin keenyee teek piroofitii keenya kiileeviliilee nu dura jiran iswiingiloota nu fuuldura jiran taargeet goonee bifa kanaan yookaan immoo fiiksid riski tu riwaard reeshoo takka gara lamaa takka gara sadii kaja'uu fudhachuun bifa kanaan